Paartiin keenya paartiin badhaadhinaa kaayyoo fi mul'ata ifa ta'e qabachuudhaan Itoophiyaa abdiirraa gara ifa qabatamaatti ceesisuu kan danda'e paartii Itoophiyaanotaati. Dinagdeen biyya keenyaa sirnoota darban keessatti sababa qormaatilee caasawaa ta'aniin hedduudhaan sakaalamuudhaan rakkoo keessa akka gale ni beekama. Kanaafuu rakkoo dinagdee biyya keenyaa furuuf rakkoon cabiinsa sirnaa furamuu barbaachisaa akka ta'e cimnee amanna. Sirnoota darban irraa addatti cabiinsa mudate furuuf dinagdee damdanis ijaaruun irratti xiyyeeffannee hojjenna. Sirni dinagdee hordofnu maxxantummaa yaadamaa ideoloojii kamirraayyuu bilisa kan ta'ee fi sirna dinagdee yaadamaa fi haala qabatamaa biyya keenyaa irratti hundaa'e piraagmaatizimii ta'uu qaba jennee amanna. Furmaanni rakkoo misooma baadiyyaa fi qonnaa biyya keenyaa falmii ideoloojii gogaan kan hidhame osoo hin taane yaadama bu'aa qabatamaa lafarratti mul'atuun madaalamuu irra jiraata jennee amanna. Ilaalama kanaan biyya daandii qaxxaamuraa irra turte badii irraa ifa qabatamaatti ceesisuu danda'amee jira. Imalli keenya kalaqa ariitii fi qulqullina giddugaleessa karaa godhateen oomishtummaa dameewwan hundaa guddisuudha jennee amanna. Sirni gabaa oomisha qonnaa ammayyaa'an diriirsuudhaan walitti hidhamiinsi gabaa uumamuun murteessaadha jennee amanna. Ce'umsi baadiyyaa guddina misooma magaalaatiif indastiriitiif shoora guddaa taphata jennee amanna. Kanaanis dhimmoonni baadiyyaa ceesisuu danda'an hunda irratti xiyyeeffannoo guddaa kenneetoo ni hojjenna. Guddinni damee kanaas faayinaansii baadiyyaa murteessaa waan ta'eef faayinaansii baadiyyaa irratti xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjenna. Faayinaansii baadiyyaa ni jajjabeessina akka babal'atan ni taasisna. Baankiiwwan liqiiwwan qonnaan bulaadhaaf akka isaan dhiyeessan ni jajjabeessina. Qonnaan bultoonni forsee bultoonni lafa isaanii kireeffatanii liqaa akka argachuu danda'an ni taasisna. Rakkoo misooma oomisha qonnaa fi beeladaa irratti qunnaman karaa inshuraansii oomishaalee kanaa babal'isuutiin ni hojjenna. Misoomni baadiyyaa fi qonnaa beekumsa irratti akka hundaa'u beekumsa gara gandaatitti gadi ni buusna. Dhaabbilee callaa guddistuu dhiyeessan bal'inaan irratti ni hojjenna, ni babal'isna. Qonna horsee bultoonni keenya karaa kilaasteraatiin hojii amma jalqabneetoo jiru bal'inaan ni hojjenna. Jal'isii babal'isuu irratti xiyyeeffannoo guddaa kennee ni hojjenna.